tokko jedhee kuma kudhan jedhee xiqqeessee waan silaa kadhatamu kana birrii gaduma xiqqeessaa dhufe yaa rabbi ammumatti ishii birrii takka naa kenni maali naa kenni hunduu deebiin bira dhabamee yeruma sanii barbaade beektanii inni booda aaree maal jedhe seetan yaa rabbi baqa balaa wayii gubbaa ganna buusi jedhe koyin dhagaa koyi fuudhee dhagaa guddaa tokko dhiise mataa gubbatti kana sirraan dhabani jedhan namichi akkasani isirillee dhagaa kadhattanii dhabdan jedheetu isinii erge reefu yanna kajjade waan diddiimtu sana gaa namni naa tuquu didee dhakaa jennaan dhakaa kana guure hedduun erge garuu waan jechuudha beekuma namtichi fakkaataadhuma gartee waan amma isin himtanii kana tokko gartee qarshii kadhate jedhani barandaa fooqii wayii gala beekteen sun miskiina magaalaa wayiiti biyyuma Oromiyaa harma kana keessatti qabatamaadha suni barandaa fooqii gala beektanii magaalaatti salaate rabbi kadhata yaa rabbi gartee qarshii naa kenni jedhee kadhatee gaafa kaan qarshii kuma takka naa kenni yaa rabbi laali wallaahi yoommoo gartee 999 ta'e qarshii takka yoo irrifte fudhadhu beekeedha takka fudhadhu kalas meeqa malee kuma guutu an kuma barbaada yoo gartee 999 goote ergite fudhu bakka amma namtichaan takka gubbaarra dhaabbatee dhaggeeffatu jira beektee fooqiirra inni jala kana akka jedhee kadhatu kana gartee as booda gartee qarshii kuma takka kana gaa baasee lakkaa'ee qarshii 990 mee namtittiinuma kana laala akkuma seenii fudhatuu fi dhabdu 999 saantima takka irriftee laale kuma takka irraa saantima takka yoo irriftee 999 buus inuma fudhuun qeebalu kana qarshii 999 kana mee akkuma hin fudhanne laala kiishaa fuudhee mareegatti darbe beekte kalas gaa yaa rabbi maasha Allah jedheetuma qarshiin wakadhaan kiyya naa qeebalame jedheetuma fiigee itti fiigee dhaqee fudhatee ni lakkaa'e yeroo lakkaa'u qarshiin hirruudha 999 bichaa bakka kaafes ni dhufa waa takka agi kun eega qeebalame kaafillee numa fidda yaa rabbi leetuma kiyya kaate kiyyaan sila qarshii naa deebisa leetii qarshii 999 darbe achiin fooqirraa naanna'ee dhufee boo fidi qarshii ammaa kiyya lakki ansin beeku boo rabbiin kadhadhe ergadhe rabbi bira hayi booreefuun fudhadhu hin jenne lakki rabbiin kadhadhe ergadhe 999 fudhu hin jenne ati reefu jennaan kaafillee ni fida deemi bonarra ganaa mana murtiitti illee wal dhiyeessanii manni murtii illee namtichuma sanaaf mure jedhanii yaa boga kadhakaanaa darbe onnelleen manaa darbadeetii yaada garabbiin waan diimtu sanallee warra darbisiisu rabbi haa taasisu wal bira jirti wanni fagoolleen jirtu hollaadhuma walii jirti waan diimtu sanallee naa tuqaatuma gaa kan itti paawurallee ergaddutti isiniin jechuu barbaadeeti egaa rabbiin isin haamil keessa hunda keessa noo halkan nuti jirru halkan gartee jummaa guyyaa milkii keessa oollee halkan illee akkasumatti jechaadha halkan jummaachirra du'aaidhaa fi jechaadha gartee da'awaa yoo ta'e ustaazan illee na dura hedduu fixanii kanaaf jechuudha gartee rabbiin wallah kadhaan keenya wanni nuti asitti walitti qabamnee fi ni beektanii waan ba'eef beekuu qaba asikka walii qabamnee fi jara keenya namuutu jechaadha bakka jirtanurraa hadiisaa sirraa imamu du'aa sirraa godhamu jechuudha qaamaa qalbiin itti deebisaa dhaggeeffadhaa gara bisinii mijeessitti himmaa gaarii qabaadha hawwii gaarii jechuudha qabaadha bakka jirtanitti dhiirti amma dura dabarte jechuudha gartee dhiirti amma dura dabarte hawwiin isii
kaayyoon isii jechaadha duniyaa nuti har'a hariinu kanaaf osoo hin taane aakiraadhaaf ture jechuudha. Nuti dhiira amma dura dabre gartee yeroo fakkeenya fudhanne ilaallu jara biraan agam tokko walirraa fagaanna. Agam takka jechuudha gartee walit dhiyaanna waan jedhamu jechuudha gartee hadiisuma takka bichaan isin yaadachiisa. Hadiisni sun Ismaali gartee hadiisa Ismaali gartee hadiisa sahaabticha takka jechuudha gartee radiyallahu anhu sahaabaan duraa jechuudha kan nuti arra gartee arra barasu mee amma saa amma kana keessatti gartee wayinsii kadhadha haajaa takka jechuudha natti himadhu haajaa gartee haajumtu takka ka ammatti sii ba'uu isaa feetu ka gartee feetu takka na gaafadhu osoo jedhee namni wayisi gaafate yookaan sheekni wayii yookaan namni gartee abidee wayisi gaafate irra hedduun keenya gartee duniyaa kana himatuun oolu. Irra hedduun keenya gartee waa'uma gartee biyya duniyaa kana keessatti nu fayyadaa bichaa himatuun oolu. Garuu silaamoo jechuudha gartee saabaan duratti ربيعة ابن كعب الأسلمي جدما سابان تكا خادم نبي ربي تري رضي الله عنه قال كنت أبيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بليتك قرتي أن ننتهي كان رسول ربيتي ولين بلون تأجي فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سامبودا غاسلا نمني نما برجرات كون غرتي غا نمني خادما كوني نمي سخدم سنه وهندا نتجاجلو قبا نبي ربي تتن في بشا وضوء ايسات كانني وضعت صلاه في دي في جد بك حاجه ايسات سامبودا نبي ربي مالجيني سل يا ربيعه يا ربيعة مين كددو واتك جيني بل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة يا نبي ربي أني إن كن قرتي وننسي كددو جين قرتي ديرا بل ربيعة جتشون جولي دردرة مسكينة كواتك اللينك أمني بيك وفيهم أنا ما قالا بيك لا برا ناسي تيه أقرب من أخنا كيسانا بازي من أخي النقلشو أقرب بقرت تجارتي نفولو أقرب بقابين ناخين ناخر دجنا بيك غاني فتسلا ويا مسكين لان أقرب بين أركنا ما أخنا جلانا باسو أقرب بين قرت من أخي كيسانا جراجسو أقرب بين ما إرقمو كان قاجل إن الله دابو كان ولد تقول رسول نفسي تيجتشو قارود إرتمال جلي ديرتي درا مال جت دبرته يا نبي ربي أني والنسي كدت مالي سيد جنتك يستي شريكة ستي تهود أم فدا جيني بر جنتك يستي كان شريكة ستي تهود آخر يا نبي ربي جيمبر لال نبي ربي مال جينة بودا قال أو غير ذاك يا ربيعة سيا ربيعة ونتنا خلت خبراه جرو كان ملك خبراه جيني بر مي كان ملك خبراه جيمبو أي مسكين تجملان من ربي صلاة أكجرهم ما كبنا كلادا أنا في سيجرو جتشولا يا بليس دنيا أمتانو شوفي وإنا كلا بكت أبدا جتشولا خدراسنا كم جيدا برسي خبراو قاتنا خلت مال جنان بر قلت هو ذاك يا نبي ربي يا نبي ربي بر أن كانوا ما بيتشان سر بربادة جيني بر كانوا ما بيتشان بقى كانوا ما يسمع سني بقى ونتنا خلت أن جنتك ستي شريكهم جارتين بلنا خلت دون جنني بيك
qabeenyan qabu qabeenya illee naa kadhadhu hin jennee ni beeku. Mana ijaarradhee hin qabu mana akka rabbiin itti ijaaru naa kadhadhu hin jennee ni beeku. Ani jannata keessatti suma shariikumudhaan naa kadhatta jedheen. San booda nabii rabbiinis qaala fa'a'innii calaa nafsik bikasrati sujuud yaa rabbii ajeen. Egaa akkas jetteef ugaa na gargaari lubbuu keetii irratti. Sujuuda gartee heddummeessuudhaan salaata heddummeessuudhaan kanarraa maaltu siif hubatama lamma sa'ala as-sahabiyyu al-jalil an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yurafiqahu fi al-janna kay yurahu fi al-jannati kulla yawm. Asaabtichi guddaan kun jechuudha gartee yeroo nabii rabbii kana gaafate yeroo rabbii kana kadhate isatti shariikamuu yeroo kadhate maal fedhe jannata keessatti isa shariikamuu yeroo gaafate maal fedheeti kay yuraahu fil jannati kulla yawm cufa guyyaa keessattuu jechuudha nabii rabbii akka argu fedheeti nabii rabbii guyyaarraa argu fedhe yeroo tokkoof illee akka nabii rabbiitiin addan baane barbaadeeti beeki. سنبود نبي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل يبلغ به هذه المرتبة. نبي ربي تزقر قرتي دلقاء إسا اتلقب سيوكا إسا اتقيسسو درجة كانت تسقيسسو قرسنك أجيل جججون وهو كسرة السجود يعني كسرة الصلاة كن الججور صلاة الدمي سورة warra gartee jechuudha himmaan isaa himmaa akhiraa taateef rabbiin waa taasisu jara keenya warra duniyaaf jiraatu miti warra akhiraadhaa jiraatu rabbiin waa taasisu bakki itti gala keenyaa sun yoo nu yaachisini khasaaraa keessa jirra beeka warra illee khasaaraa rabbiin waa nu taasisini silaa waa baay'ee jenna inshaallah. Amma suma irratti isinii gabaabsa maaliif markazoowwan takka jechaadha akka keessaan nu bira gahaa jirantu jiru jechaadha kana ergaa gabaabaatiinis ta'ee jechuudha kanaaf inshaallah warruma kanarraa bu'aa buufatu kanarraa gartee adiichuma takkittii kanarraa warra fayyadamu rabbiin waa taasisu mee akkin jechuu barbaadu duraan dursa markaza gartee daarul qaraar irraa jechuudha barattoonni arra ustaazni illee xiqqoo ifaatu hin jiru ifaan nu bira بعدين نرجعها تجرنا عن جين كلا تنا بالبلاني تران جتشولا دي فما وكايا منو قد أجتشولاني براتوني موكسان نفاني تيمي رجاني كنا براتوني ساني دور الرجل فنياس كيس ترجع من جتشولا بيارا كنا في براتوتا ساني تيرا جتشولا قرتي تورينا فاس جراني أما الدين فاس جلا كنا جرنا فقادا كنا في مي تورينا في ومركز دار القرار في قبضة ديا ترى جتشولا مثلا متاسة غرسة ستأو ولا لو ستأو نوديس سين جنة إن شاء الله قام أستاذ